السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبليين إسلاما hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni Allah isinirra haa jiraatu jecha har'a gorsa xiqqoo takkaan qabadhee isiniif dhihaadhe waa isinirra beekaa osoo hin tahin hancufni nuu edaa galaanaati akkuma Oromoon jettee makmaayitu wanti ani isinii dhaamuu barbaade guyyaa har'aa keessatti wanti Allahan fedhe hundi isiitu khayriidha maaliifi وأسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم جل ربي سبحانه وتعالى ويتا قرآن ساقة سيدبت وأن تكو كإني خيري إسني كبو إسن جبون هم جراتي جا حقيقي سوان تكو كإني خيري الرجال إسني تا إسن جبوني جا كنافو أبوليين إسلاما وأن تتنرى سينا جايبات كان إسني كبده مالي سيو كجتن تاتي قربات وقتو يو deemuudhaaf xiyyaaran bararuudhaaf bakka boolee dhaqeetiin hin hoggaa jedhu salaanni asriidhaa itti geessu. Hogga salaanni asriidhaa itti geettu yaa rabbii kiyyaa xiyyaarri illee dhufuun oolu akkamittiin salaata kana salaatee deeme jeetiin gara masjiidaa kutee wayittinni salaateetiin hin deebi'u xiyyaarri isa jalaa deemee jira jechuudha. Eegas yaa obboleeyyan wanta ajaa'ibaa inni gaddaan ifirraa gara mana ofii deebi'ee xiyyaara dhiiseetiin galee hogga inni galeetiin televizyiin banateetiin dhaggeeffatu seene duuba osuma inni dhaggeeffatu sabbar zeenaa yookaan aajil waan jedhamu afaan arabaatiin dhagaye sabbar zeenaa oduu haaraa jechuudha. Oduu haaraa tana tamaal jettu dhagaye xiyyaarri reefuun tana osoo inni salaataaf biraa kute suni kufee namni tokko isarraa hin hafne bishaan keessatti caccabee jira ka jedhuun dhagaye. Duuba inni maalitti seene akka nama san keessaa osoo nama san keessa jiru rabbiin isa baasee galata Allahaaf galchutti seene jechuudha. Kuni amma osoo inni hin beekin osoo inni hamtuudhaaf yaadu Allahan khayritti isaaf jijjiiruun akkanaa kana wabillahi. Hordoftoota caayaa tuubee wajjin turtiin keessa maal fakkaata isiniin jedhee isin gaafachaa jira. Deebii koomentii jala naaf kaayame wajjin